Jecha karaa adda addaa fuula Waaqayyoo duratti yeroo kanaaf sa'aatii kana akka dhiyaannuuf Waaqayyoo carraa kanaaf akkasumas umurii keenya irratti guyyaa addaa kana eda'ee Waaqayyoon galateeffachuudhaaf fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf sagalee Waaqayyoo keessaas walii wajjin akka dubbifannuuf Waaqayyoo carraa kana waan nuu kenneef maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u jechuu barbaada. Mee utuu gara sagalee Waaqayyootti hin darbin dura hundumti keenya ulfina Waaqayyootiif mataa keenya onnee keenya gaddeebifnee gadi qabnee fuula Waaqayyoo duratti kadhannaa adda akka goonuun barbaada. Waaqayyoon haa kadhannume. Hundumaa kan dandeessu hundumaa irrattis aboo guddaa kan qabdu Waaqa dur turtee ammas jirtu barbaraanis Waaqa dabartee jiraattu ofii jiraataa taatee nus lubbuudhaan akka jiraannuuf carra qaboota ijoollee kee waan nu gooteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanniif ulfinni tolli dabarre teessuu kee irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaa nuti cubbamoota taanee utuu jirru akkuma cubbuu keenyaatti ijoollee koo jettee nu waammatteetta. Ammas cubbuu keenya fudhannee fuula kee duratti argamneerra. Cubbuu keenya irraa dhiigalma kee gooftaa Yesuus Kiristoos safannoo qaraanii irratti dhangala'ee sanaan nu qulleessuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo sagalee kee sirraa barachuu barbaanna miilla kee jala teenyee hafuurri kee qulqulluun yaa Waaqayyo sagalee kee akka nu barsiisu akka sagalee keetiitti jiraachuus akka dandeenyuuf yaa Waaqayyo isa dhageenya yaa Waaqayyo hojiidhaan mul'isuu akka dandeenyuuf akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u. Maaloo yaa Waaqayyo saba dhiphataa jirtu saba rakkataa jirtu saba yaaddoo keessa jirtu yaa Waaqayyo saba rakkina garaagaraa keessa jirtuuf ati yaa Waaqayyo sagalee taadha ati fayyisaadha ati gargaaraadha. Yeroo kanaaf sa'aatii kana nu caalaa saba keetiif kan dirmattu saba kee kan qaqqabdu saba kee kan fayyisuudhaaf isaan gara isaanii dhattee isaan gargaaruun jaalala kee haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana nu wajjiniin ta'e nu sijjin jiraachuu sijjin ta'uu akka dandeenyuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiif jedhii nuuf dhaga'i. Ameen. Ammas irra deebisee maqaa Waaqayyootiin hunduma keessan nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa isiniif haa ta'u jechuu jaalladha. Karaa addaa sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo itti wajjin ilaallu ta'a guyyaarraa. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan wajjin ilaaluu barbaannus Yohaannis Wangeela Yohaannis boqonnaa 24 akkasumas keessumatti Wangeela Luqaas boqonnaa 24 keessas kan jiru yaada achi keessatti barreeffamee jiru. Luqaas 24:33 kaasee yoo dubbifattanii keessumatti waan gadi fageenyaan barumsa guddaa irraa argannu tokko achi keessaa arganna jechuudhaan. Har'a akka mata dureetti kan irratti dubbachuu barbaadu hafuurri qulqulluunis kan inni na barsiisuu isin barsiisuu barbaadu jecha yookiis dubbii afaan Waaqayyoo keessaa kan ba'e nagaan isiniif haa ta'u kan jedhu mata duree guyyaarraa jalatti ilaalla jechuudhaan ergaa sagalee Waaqayyoo. Nagaan isiniif haa ta'u jedhe Yesuus ofii isaatii nagaan isiniif haa ta'u jedhe. Yeroo kanatti keessumatti waa'ee nagaa gadi fageenyaan hin beekna hundumti keenya. Nagaas dhabdanii beektu jedhee isin gaafachuu hin barbaadu. Maaliif hiikkaan nagaa fi hiikkaan nagaa dhabuu maal akka ta'e dhalli namaa dhiisaatii yookaan bineensonni hundumtuu waa'ee hiikkaa nagaa hin beeku waanta ta'eef jechuudhaan. Nagaa keenya kan booressan waan hedduutu jiru. Keessumatti dhalli namaa nagaadhaan akka hin jiraanne nagaadhaan akka bahee hin galle nagaa dhala namaa kan booressan waan hedduutu jiru. Keessumatti nagaa akka hin arganneef kan godhan har'a kan dhageenyu ija keenyaan kan arginu gurra keenyaanis kan dhageenyu hundumtuu nagaa dhala namaa kan booressan akka ta'e nu hubachiisa jechuudhaan. Nagaa dhala namaa kan booressan nagaa akka keessumatti nagaa akka dhuunfaa ofiitti nagaa akka maatiitti kan booressu nagaa akka ollaatti kan booressu nagaa akka biyyaatti kan booressu akkasumas nageenya akka addunyaatti kan booressu nagaa kan booressan hedduutu jiru jechuudhaan. Kanaaf dhugaadha horiin illee horiis ta'e horii mana keenya keessa galan bineensota daggalaallee yoo fudhannee ilaalle nagaa dhabanii yeroo isaanitti boqonnaa dhabanii argina jechuudhaan. Maaliif beektu nagaan akka dhala namaatiif barbaachisaa akka ta'e wanta beekaniif jechuudhaan. Kanaaf dhala namaa caalmaarra
bineensonni caakkaa akkasumas bineensonni horiin akkasumas simbirroonni baalleedhaan illee balali'an nagaa hin barbaadu jechuudhaan. Kanaaf egaa yoo gara sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aatti yeroo deebinu nagaa keenya kan booressan maal fa'aa akka ta'e gadi fageenyaan eegalaallee booda balaan konkolaataa nagaa dhala namaa booressa, balaan geejjiba garaagaraa nagaa dhala namaa booressa, akkasumas nagaa balaan eeroopileeni akkasuma balaan lolaa, balaan bubbee, balaan qilleensaa agam dhala namaa yaaddessaa akka inni jiru, agam dhala namaa irratti keessumatti dhiphina guddaa akka inni uumaa jiru argina jechuudhaan. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo keessumatti warra darasootaa yeroo isaan abdii kutatanii, yeroo isaan nagaa barbaacha mana isaanii cufatanii yaaddoof yaadda'uu keessa jiranidha. Sagaleen Waaqayyoo kun gara jireenya isaanii dhufee nagaan isiniif haa ta'u kan inni jedhe. Dhiphina keessa turan maaliif Yesuus biraa du'eera, abdii dhabaniiru, waan qabatan dhabaniiru. Kana booda kan isaan irraa eegamu mana isaanii cufachuu qofatu. Mana isaanii cufatanii hin mari'atan turani. Maaliif yaaddoof yaadda'uun keessa isaanii waanta tureef. Dhiphinni waan keessa isaanii waanta tureef. Kan isaan geggeessaa ture, kan isaan masakkaa ture, kan isaan yeroo beela'an beela baasaa ture, kan isaan yeroo isaan dheebotan dheebuu baasaa ture, kan isaan yeroo isaan daaran daara baasaa ture, kan isaan yeroo dhukkubsatan fayyisaa ture, kan isaan yeroo isaan du'an du'a keessaa kaa'aa ture. Ofiisaatii du'ee waanta argameef amma nagaan isaanii hin boora'e jechuudhaan. Abdii kutannaarraan kan ka'e mana isaanii cufatanii jedhaan. Mana isaanii cufatanii. Keessumatti Luqaas boqonnaa 24:33 kaaftanii yoo dubbifattan nagaa isaanii kan booresse Yesuus isaan biraa dheebamuu isaanii ture. Kana booda sagalee abdii, sagalee jireenyaa dubbachuu qofa utuu hin taane nagaa kan namaa laachuu danda'u, bu'uura nagaa kan ta'e, hiikkaan nagaa isa bira kan ta'e utuu kotteen dhageessisin, utuu balbala rurrukutin, balballi isaanii cufaa ture jedha. Utuu balballi isaanii illee rurrukutin nagaa kan isaaf niif kennu kun nagaadhaaf gara isaanii akka inni dhaqee hin argina jechuudhaan. Keessumatti 38 irraa 24 Luqaas 38 irraa inni immoo maaliif yaadaan rakkattanii jedha. Mamiinis maaliif garaa keessan keessa kaa'ame, maaliif yaaddoftu, maaliif rakkattu, maaliif dhiphattu jedhee yeroo inni gidduu isaaniitti argame nagaan isiniif haa ta'u jedhee nagaa isaanii isa boora'e sanaaf, nagaa isaanii isa badee sanaaf, nagaa isaanii akka isaaniif deebisu akka inni dhaqe hin argina jechuudhaan. Namoota sana gidduu keessumatti shakkii yookiis kun dhuguma ta'a jedhanii amanuu kan dadhaban illee kan akka Toomaas fa'aa keessa turaniiru. Isaan illee nagaan kun dhugumaan isa nagaa nuuf kennaa ture kanan deebi'ee nagaa nutti waa'ee nagaa nutti maa jira jedhanii yeroo isaan keessa isaaniitti shakkaa turan ture. Kan warra amanuu dhiiseetiif kottaa harka kootu kaa ilaalaa nagaa nanumaa jedhee kottaa isa waraaname sana keessa harka keessan kaa jedhee yeroo inni nagaa isaaniif itti dubbate argina jechuudhaan. Kanaaf keessumatti kana irratti sagaleen Waaqayyoo kan inni gadi fageenyaan nu hubachiisuu danda'u har'a nagaan keenya kan sababni boora'uu danda'eef amanuu dhabuurraan kan ka'e, isa nu uume, isa nu jiraachisu, isa jireenya bara baraa sana nuuf qopheesse sanatti amanuu dhiisuurraan kan ka'e nagaan dhala namaa boora'ee jira jechuudha. Isa Waaqayyoo kana godhaa jedhee abboome sana, abboommi Waaqayyoo sanarraa sabni Waaqayyoo ija Waaqayyoo kaasuurraan kan ka'e nagaan dhala namaa boora'ee argame jechuudha. Kanaaf har'as ta'ee jennaan keessumatti Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20 irratti akkuma dubbatu nagaan har'a waan addunyaa irratti boora'e nageenyi akka dhibamee jiru waan argeef sagaleen Waaqayyoo ammas gadi fageenyaan achirrattis kan inni nuuf kaa'aa jiru nagaa amma argattanitti, nagaan amma isiniif dhufutti, ibidda boba'aa jiru kana keessaa, dhibee hamaa kana keessaa akka ooltanitti gara mana keessaniitti galaati balbala keessan cufadhaa.
nagaa kan ta'e Kiristoos nagaa isiniif qabatee dhufaa jedhee sagalee abdii nuuf kenneera. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo gara mana keenyaatti yeroo ol seennee balbala keenya cufannee nagaa barbaacha. Balaan kun, rakkinni kun, dhibee namaan kun amma inni darbutti nagaa barbaacha yeroo gara Waaqayyootti iyyannu, yeroo Waaqayyoon kadhannu, yeroo ija keenyaaf yaada keenya, sammuu keenya Waaqayyoo irra kaawwannu, Waaqayyo nagaa keenya nuuf deebisa amanaa. Waaqayyo nagaan isiniif haa ta'u nuun jechuudhaaf gara mana tokko keenyaa ni dhufa itti amanaa, itti amannu. Nagaan sun anaaf isiniif isin ta'a wanta ta'eef. Har'a dhiphinarraan kan kaanu dargaggoonni baay'een Feesbuukii kanarratti maxxansu waan garaa garaa. Maaloo maal ta'a jedhe dargaggeessi kun tokko. Maaloo maal ta'a amman nagaa dhabu, amman koroolaaf vaayirasii kanaan nagaan koo narraa fudhatamu. Maaloo maal ta'a lubbuun koo yoo dursitee dabarte yoo dafee du'e maal ta'a jedhee yeroo inni baay'ee dhiphatee yeroo inni du'a ofitti waamaa jiru argina jechuudhaan. Maaliif dhibeen kun garuma isaanii illee utuu hin dhufin dhala namaa dhiphisaa jira. Dhala namaa dadhabsiisaa jira. Dhala namaa nagaa dhowwataa jira. Yoomna bira ga'a jedhaa jira dhalli namaas. Maaliif dhibeen kun hamaadha wanta ta'eef. Qilleensi hafuura waan garaa garaatiin darba wanta ta'eef dhalli namaa sodaateera. Har'a nagaa biyya keenyaaf kennuu kan danda'u. Nagaa sana hin barbaanne yoo ta'e gara nagaa kan ta'e gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dhufuun anaaf isinirraa eegama jechuudhaan. Kanaaf akka dargaggeessa sanaa abdii kutannee maaloo utuun kanuma dhaga'uurra du'a filadhee jedhee yeroo inni maxxansu baay'ee nama gaddisiisa. Maaliif yaaddoorraan kan ka'een. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif yaaddoftu? Maaliif dhiphattu? Jedhee yeroo inni warra darasootaa gidduu isaaniitti argamee nagaan isiniif haa ta'u. Nagaan isinii wajjin jira amma. Yeroo inni isaanii jedhetti abdiin isaanii deebi'ee akka inni aareffame argina jechuudhaan. Kanaaf Yohaannis 16:33 irratti akkuma beeknu anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaan isinitti himee jedhaan. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'adheera jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagaleen Waaqayyoo biyya lafaatti rakkina akka nuti qabnu, dhiphina akka nuti qabnu, dhukkubni garaa garaa akka gara dhala namaa dhufu Waaqayyollee kana utuu nuun kaa'in, kana utuu nuun barreessin akkasumaan gara dhala namaatti hin finne. Barreeffamni kun ergaan sagalee Waaqayyoo kun dhiphinni kun gara dhala namaa akka dhufu waan beekuuf ergaan kun anaaf isiniif barreeffamee jira jechuudhaan. Kanaaf maal gochuu qabna? Anatti qabamaatii nagaa akka argattaniif. Anatti jiraadhaa nagaan jireenya ana nuun jedhaa jira sagaleen Waaqayyoo. Roomee 15:13 irratti humna hafuura qulqulluutiin abdiitti guddachaa akka adeemtanitti Waaqayyo inni abdii namaaf kennu isatti amanuu keessanii gammachuu fi nagaa hundumaa isiniif haa guutuu jedhaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Keessumatti isatti amanuu, bu'aan isatti amanuu, bu'aan isaa amanachuu, bu'aan amantii keenya guutummaatti Waaqayyoo irra kaawwachuu bu'aan isaa kana jechuudhaan. Kanaaf Faaruu Daawitiin 29:11 irratti illee yoo argine Waaqayyo saba isaatiif jabina haa kennu jedha Waaqayyo. Sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyo saba isaa nagaadhaan haa eebbisu jedhaan. Yaa saba Waaqayyoo nagaadhaan eebbifamuu ni barbaaddu? Maaliif addunyaa keessa nagaan hin jiru? Nagaan Kiristoos Yesuus bira jira. Addunyaa keessa gargaarsi hin jiru, fayyinni hin jiru. Hiikaa guddaa kan qabu. Dhibee gurguddaadhaaf hiikaa gurguddaa kan qabu. Har'a nagaan kan jiru nagaan Kiristoos Yesuus bira duwwaadha. Nagaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo amananne, yoo isatti hirkanne, yoo isaa wajjin jiraanne nagaan koof nagaan keessan ni deebi'a. Kanaaf Yohaannis 14:27 irratti nagaa isin biratti nan hambisa jedha. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennutti isiniif kenna miti.
garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis jedhee sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Maaliif nagaa isin biratti nan dhiisaa jedheen. Nagaa kanas kan isiniif kennu anumaa jedheen. Nagaa kana immoo kan isiniif kennu akka biyyi lafaa isiniif laattutti isiniif miti kanan isiniif kennu. Nagaa waaqa biraa ta'e nagaa addaati. Nagaan waaqa biraa ta'e nagaa fayyinaati. Nagaan waaqa biraa ta'e nagaa jireenya bara baraati. Har'a beektonni biyya lafaa dhukkuba hamaa dhufe kana dhukkuba haaraa kanaaf furmaata ta'uu hin dandeenye beektonni saayintistoonni jedhan kanaaf lubbuun hedduun har'a lafarraa dhumataa jira. Lubbuun baay'een har'a darbaa kan jiruuf kanaaf keessumatti har'a jireenya keenya keessatti yoo dhukkubuma kanarra ija keenya keenyee yaadda'uu keessatti jiraanne utuu dhukkubi sun nuun qabinillee lubbuu keenya gabaabsaa akka jirru amanuun nurra jiraata. Lubbuu keenya gabaabsaa jirra. Maaliif dhukkubuma sana dubbiin waa'ee dhukkubichaa yoo baanu yoo gallu miidiyaa irratti waa'ee dhukkubaa sana dhaggeeffachuudhaaf itti deemna wanta ta'eef ijoollee 30tu jira daa'imman xixiqqoo 30tu jira jedhan seenaa tokko isinitti hima. Daa'imman 30 kana keessaati daa'imman 15 gargariranii nyaata addaa nyaata ijoolleen ariifattee bira geessee daftee fudhattee nyaachuu barbaaddu kan isaan gomachiisu yookiin kan isaaniin keessumatti appitaayitii isaanii banu nyaata kana ijoollee kana 30 jala ka'anii jedhan. Nyaata kana daqiiqaa 15 eeggattu biroo teessanis ta'e biraa deemtan ijoolleen 15 nyaata kana fuula dura kaawwatanii daqiiqaa 15f nyaata kana utuu eeganii ija keessa ilaalanii nyaata kana keessumatti obsuu hin dandeenye obsa dhabanii nyaata kana fudhachuu daqiiqaa 15f obsa dhabanii. Garuu ijoolleen 15 maal godhanii amma daqiiqaa 15 kun isaaniif ga'utti tapha isaaniitti godhan waan barbaachisaa ta'e hojjetan yaadaan qabamanii utuu taphatanii daqiiqaan 15 sun isaaniirra darbe. Indawum kottaati nyaata keessa nyaadhaa jedhanii amma waamamanitti ga'an. Ijoolleen 15 garuu nyaaticha jala ta'anii nyaaticha obsuu dadhabanii daqiiqaa 15 sana obsuu dadhabanii akka isaan nyaata sana utuu daqiiqaan isaanii hin gahin fudhatanii nyaatan sagaleen isaa nutti seenaan isaa nutti hima jechuudhaan. Riisarchii kan inni ta'edha kun seenaa utuu hin taane riisarchii ta'e kan bira ga'amedha. Kanaaf ijoolleen yaada isaanii taphattis ta'e waan garaa garaatti qabamanii sa'atichi yeroo inni deeme iyyuu hin argine jechuudhaan. Warri ta'anii garuu ija isaanii yaada isaanii nyaaticharra kaawwatanii utuu hin jaallatin gara nyaataa sanatti darbanii jechuudhaan. Har'as yoo dhugumaan isinitti hima. Yaada keenyaaf sammuu keenya honnee keenya kan kontiroolii godhee jiru yookiis kan baay'ee qabee jiru yoo jiraate dhukkuba kana yoo ta'e utuu hin jaallatin balbala keenya rurrukuta dhukkubi garaa garaa. Utuu hin jaallatin nutti dhufa. Utuu hin jaallatin keessatti hirmaanna. Garuu dhukkuba sanaan ala sagalee jajjabinaatti saatii keenya dabarsina yoo ta'e sagalee fayyinaatti yeroo keenya dabarsina yoo ta'e sagalee sammuu keenyaaf yaada keenya isa fayyisaa ta'e irra yoo kaawwannee jirra yoo ta'e dhukkubi sun anaaf isin birallee ga'uu hin danda'u. Maaliif ijoolleen waaqayyoo dallaan itti ijaaramanii dallaa waaqayyoo keessa waan jiraataniif. Kanaaf waaqa kanatti amanaa dallicha san tochoone dallaa san dhibame illee hin jigne sanatti waaqayyo achi keessa nu jiraachisuu danda'a wanta ta'eef. Akkasumas faaruu daawwit 119:165 irratti akkana jedha. Warri seera kee jaallatan sun nagaa guddaa qabu jedhaan. Wanti isaan gufachiisus hin jiru. Fayyisuu kee abdiidhaan nan eeggadha yaa waaqayyo abboommii kees nan raawwadha jedhe daawwit. Warri seera kee maal godhan? Warri seera kee jaallatan, eegan, itti jiraatan isaan maal qabu? Nagaa guddaa qabu jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Seera waaqayyoo eeguunii fi akka seera waaqayyootti jiraachuun nagaa qabaachuu jedheeti sagaleen waaqayyoon kan inni nutti himu jechuudhaan. Kanaaf Roomee 8:6 kaasee yaada ofii fedha fooniitti hidhuun du'a hin fidaa jedhaan.
yaada foonii fedha fooniitti hidhachuun fedha foonii wajjin jiraachuun du'a nutti fida jedha. Yaada ofii fedha hafuuraatti hidhachuun garuu jireenya nagaas dhala namaatiif ni fidaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waan lama nu bira kaa'eera sagaleen Waaqayyoo. Fedha fooniitti yoo hidhanne fedhi foonii nu fudhatee bada. Fedha hafuuraatti yoo hidhanne fedhi hafuuraa jireenya bara baraatiin nama ga'a. Nagaa Waaqa jiraataas namaaf kenna jedheeti kan inni nutti himu. Sagalee Waaqayyoo keessaa sagaleen jajjabinaa, sagaleen nama fayyisu, sagaleen qorsa yookiis qoricha addaa ta'e kanarra kan caalu eenyusallee hin jiru. Kanaaf Waaqayyo anatti amanaa jedhee kan inni sagalee isaatiin nutti himu. Seenaa kitaaba keessaa dubbifachaa jirru isa dhumaa Qolaasaayis isa lammaffaa boqonnaa 3:15 irratti akkana jedha. Qolaasaayis 3:15 nagaan Kiristoos inni isin dhagaan tokko dhiifama nagaan Kiristoos inni isinii dhagaa tokko ta'uudhaaf itti waamamtan nagaa Kiristoos dhugaa dhagaan tokko ta'uudhaaf itti waamamtanii gara keessan keessatti hamo'u warra galataa galchanis ta'aa jedhaan. Nagaan Kiristoos dhagna tokko jedha dhiifama isa guddaa dhagna tokko ta'uudhaaf itti waamamtan garaa keessan keessatti maal ta'uudha? Mo'ichaa argatu jedhaan. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo har'a addunyaa irratti ol baanee gadi buunee yoo jiraanne jireenyi keenya Yesuusii wajjin ta'uu qaba. Yoo Yesuusii wajjin deemne nagaa qabna. Nagaa biyyi lafaa hin qabne qabna waanta ta'eef nagaa biyyi lafaa hin qabne kana qabaachuuf immoo onnee keenyaaf yaada keenya sammuu keenya Waaqarraa gahannu kana gochuu akka dandeenyuuf Waaqayyo Waaqni mana samii hunduma keenyaa gargaaru kadhannaadhaan xumurra. Galanni siif haa ta'u Abbaa. Nagaa qabaachuun jireenya keenyaaf nagaan akkuma barbaachisu nagaan immoo si akka ta'e si biraas akka ta'e ergaa sagalee kee jireenya barbaraan nama ga'u kana waan nu barsiifteef maqaan kee eebbifamu. Yaa Waaqayyo nagaa kanaan jiraachuudhaaf nagaa kan ta'e gara Kiristoosiin gara daqiiqaatti gara keetti dhufuu akka dandeenyuuf ati nu gargaari. Lubbuu kana dhaga'e hundumaa ati itti eebbisi. Lubbuu dhiphachaa jirtus ittiin fayyisi. Gurri kana dhaga'u hundumtuu haa eebbifamu. Gurri kana yaa Waaqayyo banee dhaggeeffatu hundumtuu ittiin haa eebbifamu. Ittiin fayyina barbaraa nagaa barbaraa sana haa argatu. Yaa Waaqayyo kana hundumaa hin goota galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos irraa nuuf dhaga'i. Ameen.